Habibti come to Heruma. Habibti come to Herumi. Habibti come to Herumi. Zaddon Herumte jirte jechuudha. Heruma bakka. Heruma sheni yeroo baay'ee waa'ee irraa kan haasoftu heerumteetti jirti. Baga mana dhaabbattee ibidda haa gabbatu. Baga heerumtee nagaan isiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Aniin kun nagaa kiyya galata waaqaa ta'u. Video kana gadhuma daawwadhaa like illee godhaa isiniin jedha. Waa isinitti muufee waan lama isinitti hima. Waa wasaanyi tokko waan murteessaa wayin isiniif fidee dhufe nama isin baay'eetti dhiyaatan nama amantan nama mana keessan dhufu nama qulfii mana keessanillee itti kennitanii gaafa dhufee birrii argatte jedhee dhufee birrii maa argatteedha birrii sana sirkaa fudhachuudhaaf jedhee lubbuu kee balleessu mana kee keessatti maal jetta laal nama qulfii itti kennatu siin jedheera mana kee amanuu keessa baate mana keetiif qulfii itti kennata mana kee jechuudha. Namni kun garuu gaafa wayii gaafati birrii argattu waan ta'e sii bahee yookaas waanuma guddaa moo miti waan nama dhibu garuu waanuma xinnoo irraa baratama kan xinnoo irratti hin amanamne guddaa irratti muudamu jedhama. Kanaafi hunduma keessaniif jechuudha. Egaa Zeddoon heerumteedha jedhamaa irraa yaa'u malkaamaanidha. Waan gaarii ta'e hawweefin jechuudha. Gara kanaatti isin dabarsuufidha. Garuu warri heerumne heerumuu xuruudha. Koyis ziwaaj koyis. Zed mahi koyisitti madaamin kee yeroo tokko Malta yoo dhufte rongalee tokko yoo dhufte ana ziwaaj kala sushi sawwen zoj mafi koyis tara rijaal mafi koyis naan jette ofiishi ijoollee deesse zoj mafi koyis naan jette anan akkasumatti naambisuudhaaf namoota akkasii hin amanina dubbii gorsa nama akkasiillee dhagan nama ofiisa ijoollee dahatee booda wal dabbaranii irraa bahe Isaas bu'aa buufateera bar bu'aa guddaan heerumaa ijoolleedha bu'aa guddaan jaalala gaa'ela dhaabbachuu ijoollee argachuudha bu'aa guddaan jechuudha ijoollee erga argatte immoo irri maayinetteen dubartoonni ashaan faretti tokko yookaan ta'uu didee isaa ta'u kan jireenyis ta'uu didee yookaan milkaa'us dideettidha. Garuu warra akkasiin dhaggeeffatina walumaa galatti isin warreen heerumne jaran dhaggeeffatina sinin ilaallatu si jammar. Warra akkasanii haa gorsan warra akkasanii yoo gorsan gol hubatu jarri sin garuu ganaa hin heerumne humaan agarre waan ta'eef jarri jala dhaggeeffatanii jireenya keessanii hin cufiina. So maaliif natti dhufee kun garuu zooj koyis irratti dhee heerumuun xuruudha. Kun ofirraa heeruma akka Zeddoo kana innaa gara isan fidee dhufetti yoo isin deebi'ee dubartiin kun jechuudha ijoollee lama qabdi ijoollee dhiiraa fi durba qabdi. Ayyaanaa fi waan hundumaa gabaa dhaqxee waan hundaa ijoollee ishillee fuutee deemtee ijoollee ishiitti uffata bittee kophee bittee dabalataan waan mana ishii keessa ishee barbaachisu hundaa tokko osoo hin hafiin bitattee gara mana isheetti galtee guyyaa sana jechuudha. Ijoollee ishii yeroo dhufa ijoollee ishii nyaata nyaachiste maal jettee ofii gara hojii ishiitti deebitee jechuudha tokko. Lukkuu hojjettee daabboo toshitee biddeen toshitee bakka gara galgala keessayyuu fixxeetti isheen daftee fixxeetti oddoo meeqatti hojjette waan ta'eef daabboo alatti irra keessee biddeen mana keessadha. Kasala irratti immoo shunkurtii kana sosochoosaama biddeen ishii toshattee egaa akkanatti xumuratteetti garuu maaltu ta'e seetanii guyyaa sanaa huqubii qabdi waan nama ajaa'ibu huqubii qabdi huqubiin isaanii ayyaanatti kan akka walitti qabatan baay'ee moomti baay'ee birrii 22,000dha yaa'u kan hin qabne birriin tokko baay'eedha jechuun baay'ee miti naan siniin jedhu hamma kanatti lubbuu namaatti waan adeemsisu birrii miti jechuu kooti. Egaa birriin suni birrii 22,000 siniin jedhara dubartii kana baheetii jira. Dubartii kana birriin kuni hin kennameef guyyaa ayyaana irratti. Dubartiin tokko immoo jirti.
mana ishii hin gargaarte akka gargaartuutti yeroo dhuftee hojjettii fi qulfii illee fudhattee jechuudha. Mana ishiin sirreessitii fi maal gooti uffatallee yeroodhaan uftee isheetu miccaa fi maallaqaan qacarattee gargaartuu ishiitti mana ishiitti hin galtu malee yeroodhaan uftee dubartii kana hin gargaarti jechuudha. Sirriitti baay'ee walitti dhiyaatu garmalee tokko jechuudha. Mana ishiitti amantee qulfiitti kennitee hojii ishee hojjettee fi yeroo xumurtu qollooftee hin deemti jechuudha. Booda dubartiin kun egaa karaa dallaalaa dhufte immooti. Dallaalaadhaan kan qacaramte garuu yeroo dheeraa wal faana wal gargaaranii waan ta'aniif sirriitti wal beeku. Isheen kun birrii kana fudhatteetti achi gaafa sana galgalamuu maalidha? Galgala sana dhuftee yoo hojii ishii fixattu isheen sun ishee kana bira dhuftee mataa ishii dhooftee fi kan mucaa ishii dhooftee fi kan ishiis dhooftee fi bariin deemti. Bariin deemti jechuudha. Sa'aatii mafeete halkan keessa dhufuu dandeessi iddoo sana bulti waan ta'eef. Booda akkuma jedhame dubartiin kun maallaqa fudhachuu ishii dhageesseetti beekti. Isheen dhufte jechuudha. Haadha manaa kana bira dhuftee haati manaa kunis gara sa'aatii 8 moo 7 kan hojii ishii hunda fixattee mana ishii illee qulqulleeffatteetti waan hunda sassaabdee hojii fixxee isheen kunis dhuftee mataa mucaa ishii dhooftee mucaan ishii sun obboleessa ishii faana tuma haasa'anii tuma dadhabanii ciisaniif achuma saalaa dhumarra soofaarra ciisan. Jarri kun immoo mataa dha'uu jalqabanii osoma jedhaniiti mataan kun dhumuudhaaf mataa kana dhumuma kana akkanuma garuma ruubee wayii walakkaama wayii xinnoon yeroo hafu isheen sun maal jetti? Bishaanan dhiibodhee jetti. Silaa beekti mana keessa waan ta'eef bishaan sana dhaqxee fudhachuu deemte. Isheen bishaan hin dhoobonne. Booda kaatee kun egaa maal ta'eetu beektu kan dhagahamu kanatti zirziriin kan odeessamu namni sun erga seera jala oolee seerri bira gaheeti bara. Erga seerri waan hunda bira gahee namni sun illee bakka maa gochuun na dadhabu hunda haasa'a mitiire akkamitti akkas hunda haasa'a seerri bira geenya. Booda bishaan hin barbaanne isheen dubartii kana waa gootee birrii sana fudhattee deemuufidha. Achi isatti buna tuman hin jiru sibiila beektu sun mukaatoon ta'an sibiilaan buna tuman beektu isa fidattee dhuftee akkuma fidattee dhufteetti mataa keessa qaagote. Dubartii kana mataa keessa sibiilaa yeroo dhooftu fuulduratti kufte. Isa booda birriin sun akkuma dhufee borsaa keessa jira. Oluu hin dabarfamne har'uma kennamee fi birrii sana fudhattee balbala duubaan itti qollooftee shaasini ettika. Achi dubartiin sun achitti innaa kuftu sana mataa ishii karaa duubaa kana dhahamee hin kufte malee obbeekti. Achi bakka dubartiin kun zoor dubartiin kun seerri illee qabeera. Dubartiin kun immoo hin duune garuu dafee namni itti dammaqe ollaani. Egaa inni maal sinii godhanii taarikiin sammaa siniin godhu iddoon sun jechuudha. Garuu namni si beeku tokko nama ati qulfii mana kee itti kennattu waanuma xiqqaadhaaf jedhee yeroo lubbuu kee baasu yookaas waaqatu hambise malee akka isheen gootutti lubbuu mashii bahaa ture. Namni mataa dhahamee hin hafa sibiilaan mataa dhahame. Garuu nama ati amantu nama ati mana keetti gashitu nama ati dhaqii mana naa hojjedhutti minaa wajjin nyaattu wajjiniin jiraattu waan xiqqaa akkanaatiif isoo waan guddaa ta'e lana garuu namni sadarkaadhaan sii gadi isa si harkaa hinuma hawaasa si harkaa hinuma inaafa sadarkaadhaan sii gadi taanaan waan tokko waan si bira jiru isa bira hin jiru taanaan waan ati qabdu inni summoo hin dhabe taanaan ishuma kanaaf sitti inaafa baay'ee waan guddaan se'inaa inaafa namni kee jiru waanuma xiqqoorraa ka'ee inaafuu jalqaba. Nama jechuudha akkamitti akka amantu akkamitti akka faana jiraattu yeroo baay'ee bitaa sitti galachuudha. Mee
namni kuni waan guddaa miti maallaqitti makanaaf jecha dubartii kana akkas gochuun achimmoo akkuma waan seera jalaa oolu baqa halkanidha humtuu nan argu humtuu hin beeku baqa garuu wanti kamu bira gaama dhugaa waaqa seeraan hordofame boolla lixame hinma bira gaamachuu akkamitti akka bira gaamu ani hin beeku garuu bira gaama inna nama ani hin beeku akkamitti akka amanamu nama moo bakka nama tokko baay'eetti dhiyaatte hin amanta taanaan akkamittiin shakkita yaani bakkana jechuun namumayyuu fiddee mana kee bushuun hin sodaachisaa jechuudha bara namuma beektu walitti dhiyaattu hiriyaa waan akkasii fiddee of bira bushuu kan rakkoo wayitiin ofeessi bira buluu baay'ee nama yaaddessa waan akkasii naa dhageessachuudha na yaa sin fayyada anyways wanti nama fayyadne hin jiru yeroo amma kana wanta mudannoorra wanta baratamu jira namni nama hin ciisu namni baay'ee inaafa nama jechuun waan biran gaamnedha nama jechuun waan qorattee biran geenye nama jechuun waan beektee hin xumurre waan dubbisamee hin dhumne jechuun nama dhugaa waaqa nama dubbiseenii nan beekachuu dandeessa ebeluu garaasaa keessan beekachuu dandeessa ebeluun imma kana hin darbachuu dandeessa garuu gaafa wayi isatti beektuuf isatti jette ala namni sun isatti jette isatti tilmaamte ala ta'e argama sumarratti jechuudha an akkasna booti hin seene hin jedhamu kana narratti raawwatti jedhe sirumaan abjuu kottu abjoodheen beekun jettu isheeku akka haadha kottin ilaala ture akka obboleettii kottin ilaala ture hin jettu jetteen beektu waan ta'e sirra ga'e isheen immaani gaafa andu eeyyuu nafaana awwaalamtiin si'a rabaakesh waan akkasiin jiru shi habiibti be careful